bulchiina maatii guddaa iyya baasee akkatti iyya dhiibee maal gosa kana akkumatti nama bulchiina maatii guddaa dhaabbata jechuudha budaadha wallaa kun budaa maali namni kana way namni agatte namni fayyu jira ammoo namoonni baay'een akkasumas bultii namaa keessa seenina abbaan fedha akka fedhaa ta'u abbaan fedhaa fuudhu abbaan fedhaa dhiisu aanin baalegeedha maridha faqat hay balgummaa isin dura anaa beekaa tokko ilmi namaatu waa'ee bultii keessa tokko illee naqu walaas dhaabbadhaanii gaa way maaliifuu araabdillu maal ati baalegeedha ati kana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حور دكتور في أجي فتو دفعني أشمع الكفوني أكم جرت نجا حسني فيال أورمودي جكالي أنت حسنو بقجرات تن إسرينجا أكسمتيكا أرانتنا بودخنا سيرا ببتين تري بجلا موسدي كجرا وأنا بكيسلة أجرا كوبا كابتن أكون فيديو دورت ده وطن مشاكل كودو منا خسا نرتدي بشكل سنية أجورا فيديو سنيون دنديني مارتي فيديو فاو سن ما بيجتين براجي مي سمايا لالاجي سمايا فودي سمايا أميو أمدورا بيجرا أوتسن نبيتني إشي فوديتين تولا برا فودي هرب كتير غارا جيسه جيسورا فودي akkasumattiin bakka dalagaa geessitiin jira biyyoo bakka dalagaa jirti faawo maatii istiin biraa deemee jira gidduu kana kan san umusiina dhuftee umusiina fi eeggalee ishee dhimma malee viidiyoo san irraa martee turte faawon kaameraa kaayee viidiyoo san akkasumatti mana haatti hattee taaduraati tabooda ammoo isaan tuurii qoteeni akkasitti viidiyoo san isheellee galakkisee jechuudha viidiyoo san faawo yuutuub kan jedhatti Saya golak kisah. Takkan je sinjaga order tu tadi agak betul tak kayaknya. Tanah aku cuma jo fani tumani itu midam tujuan mana kasati itu dekat midam te bifa kamera dan artis ini dani kamu hampir dua juga haga ya alhamdulillah kami media sini akan itu fude isis mana akma gese خلاص أكيد وفي جزء دفو عن ميو سمية بقدرة كيس راكوتي أشي بقدرة سنجيسي أشي أكاشين درجان تاتيس اللالي أشيل كبسيسي أما سوار أربعة اللي يمد والبجر هي جي خلاص أكيد ور أربعة كنير ورشيم غيا تدوسنتي تيمي أشي سندمني جاني أجرا مانا تيمي رفيه بجن دفون مليون مننجرتو فهم مننجرتو خلاص مش أنا بقول سنين هم جيسيين خلاص مش كم هو حنا قد كوبا بالبان جاني أشي مش فودي منا أسمع جيسي سنبراني سنس حاجات كو كتر مس جد ما نترفته خارا نكبي أكيد ديمي ترى umusiana sen deep saja itu gori akan dia umusiana isi sama kerja coba halas dibulle na didde akan itu halas million debite mana ada bolte akan nago berarti metin jera macam hambra di metin jera anak gete coba itu gue serta nan gada beranjak anak gete gada muka mana gada kaita sah Nah, kadang kun amaduro jura video dekat jira video sun video gad lagi min dekat, wallahi, ikiti ajaiba, video sun usia video mari aku na anak jete video sun, wah ini kalau kesu oleh simbene, kita tapi video sun usia aku itu kuas, faham juga, mungkin mantan video sama gua rufe, jadi wah ini nama kanak aji, ilmu gara wanita musumaja niyo sumaja jahin taka ilmu da gara hasagaba gara ilmu gara gue ifra ari akan terunta adana magan dakhiyati akan je mina min je wa heddu asi abu
Walaa nama kijiba ergoo jechuudha nama bultii nama diiguudhaaf iyya baasee akka dhaabbatu. Ammaan tana viidiyoo ta'an turatti dhaqeetiin miidhoo isa waan ishee achi keessatti fi waan dubbii tana keessa isa naqee fi wamaa kan san mana kana keessa viidiyoo gaafadhaa jechuudha. Xiyyaafata isaa ammas walitti aana ammoo isaan booda ammas deebi'ee erga sumayyaa afaan qaqee achi deebi'ee booda deebi'ee miyyoo muggaa dhaqanii miyyoo itti garaa qabdaa garaan qabu taakkii miyyoo waan qabdas hin qabdu. Amma gara galee aane miyyoo na hiibdii eebbii isaanii eebbii miyyoo miyyootii qaqqaban malee na hiibanii hundi isaaniitu miyyoo tolaatu dhimma irraa baasee beleessa wallaahi akka ififuu isaa amma inni miyyoo sun akkumatti waan kijibarra kaayame khalaas inni akka san caalaa waan san badiisan akka ifii dalagatti rabbiin irra qabuu danda'a maaliif nama waan ati asirraa quba hin qabne si duubaa jechuudha maqaa si balleessu maqaa si xureessu waan kana taatee jirtaa jee waan dhiibbaa guddoo kana namarratti oofu wanni kun waan maqalee nama balleessati jedha kan nuti waan dhoosuni waan dhoosadhaan akkasitti tolaanis immoo irraa baasee jiyaasa. Abbarra isaa biyya haa jiru. Nani abbarra biyya budaa jennu. Budaa nama wallaa budaa. Way maal yoo namni kana akkamumatti miyyoon garaa qabdii. Minaamanii jee haasaa'uun nama fayyaa qabu. Miyyoo sampiraan uffatan miyyoo fuudhee harka yaanillee dhaqee maraammaree warqallee eenyu ajirti isin ibsuu danda'a. Fuudhee bakka dalagaa kan geesse jechuudha. Tanaaf nama fayyaa qabu kana garaa qabdii minaamanii. Miskiin wallaahi mana hojjechiisa wallaahi takkanaatiin isin jaa hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya. Ammoo dheengaddaa san waan dheengaddaa sun immoo wanta fakkaachuun gaafii uummata sanyii jechuudha. Waliin gadda soddaa dhagee aane namoonni baay'een kasan akkamitti gadda soddaa dheetee akkana ni fudhattee dubbattaa warreen gaddan san ammoo bifa kaameraatiin alatti tolas ittiin yootiin akkana gaafii uummataati. Ni jira kanaatiin waan namoota hedduun keessan karaa keessatti dhuftanii aane maaliif sumagaa san fuunee hin jaartan. Yoo san akkamitti biyyarraa baaftee darbitee hin jaartan. San jechuudha bakka sanatti gaafii uummataatiin immoo gaafadhaa jee hayamsiifadhee akkasitti isaan bira taa'u wanta sidda taa'ee haasa'e. Isaan hayamsiisee gaafadhee jechuudha. Gaaffiidha maaliif san duras osoo kunti waa hundagaa kan miidhama fuuluma miidhaa bartee waliin baafnu jira keenya bifa kaameraatiin alatti sumayyaa gaafadhee sumayyaa didde hin deebi'uutte. Tanaaf kan nuti laamuu akkanatti immoo tana akka nama akka bulchii keenyatti waan dandeenyuun gargaaruu qabnaa jeeni haala saniin garuu ammoo gaafii uummanni gaafatu jiru ishii gaafadhaa jeeni keessatti isaan hundaa hayamsiisee jechuudha. Yaada silaa bifa kaameraatiin alatti finnesan viidiyoodhaan isiniif dhiyeessine jechuudha. Tana ammoo lammaffaan waan ammoo namoonni aaneen baala jedhaa akkamitti bira haan jala deemaa warreen gattan biliis dogoggortanii jirtan. Maaliif wallaa dogoggora guddaa seentanii jirtanii maaliif akkumatti namni akka itti fuudhu jira hin waan irratti fuudhu qaba. Yoo bar intalatti akka dubartii akka bultiin dandee si qajeeltee akka jechuudha waan barbaadu san jechuudha. Mashaakila tokko sitti ta'uu baatee nagaan jiraattee waan gabbaatee jechuudha. Dhalaa biraa barbaadus hin qabdu. Ammoo dhugaadha beera lakkaa'uun faayidaa hin qabdu jira hin bakka sanatti illee ni beeka. Wanni waan kana gootee aara jechuudha. Hin aare hin gubadde. Kanaafin jechuudha waan kanallee kan ta'ee inshaallah ammas aara ilmaaniitillee baasuu hin deemu.
ishillee ni deebisa. Eegasanii ishillee isin ni deebisa maatii ni deebisa. Inni warra akkuma dhaqeen ishiin meeqtaan hafnu diddee akkasitti akka ishiin mana deebitu godhee dura dhufee jechuudha. Halaas maatiin deebi'aa asillee mana keessatti natti galanii halaas mana keessatti akkasii jira anaan jettu halaas hayyee taate ni ta'a. Halaas suma taanan mana kan kaasee teenyan taa'ee immoo ta'u dufadhu jeenii dura dhufee jechuudha meeqtaa godhee ammaan kan gattaa'ee viidiyoo isin maru jira. Halaas asumaanuu imala hiyyamaan tana hara gadaa biraati. Biyyoon sun waan gadaa biraa gootuufi gadaa waan bulchite iyya sana akka isa dhaqee nama gaafadhaa'u xiyyoon tasaati anaaf isaa walitti deema bilis viidiyoo sanaa godhama daawwadhaadha. Akkumatti nama bultii namaa diiguudhaaf dhaabbatu jechuudha budaadha. Wallaa kun budaa. Maali namni kana nama bultii namaa diiguudhaaf iyya baasee akkatti iyya dhiibee maal bisa kana tumboo? Wai, namni agatte nama tufatu jira. Ammoo namoonni baay'een akkasumas bultii namaa keessa seenina. Abbaan fedha akka fedhaa ta'u, abbaan fedhaa fuudhu, abbaan fedhaa dhiisu. Aanin baalegeedhaa, maridhaa, faqat. Hai, balgummaa isin tura anaa beekaa tokko ilmi namaatu waa'ee bultii keessa tokko illee na qoolaas dhaabbadhaanii gaa. Wai, maaliifuu arabdillu maal? Ati baalegeedhaa, ati kana. Wai, takka ati isinjaa hordofee kun deemsa kan wallaa kun waan iddoo akka nama aarsa takka haasallee gaa isitti dhiyeessee jira gaa'ee nuti qophiin kiyya. Kana fakkaatti amma imala kiyya haraa gadaa biraati maa gadaa argatin viidiyoo sana achi fuudhee fidaa fuudhee gaafa jetti waan isin jettuu fi gadaa sana goma akkas isin dhaqeewu gaafadhaa viidiyoo biraatiin viidiyoo itti aantu tan achi dhaqee viidiyoon achi dhaqees waan mana gadaa ga'e ishimaa waan mana gadaa geesse fi waan jechuudha ammoo ammas waan gadaa bultumatii gatana isa dhaqee akkasittiin gaafachuu ta'a takka viidiyoo itti aantuun walitti deemuutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.